Nambeeka yaa aayye ta'uusaa nambeeka dubbii akka cookkoo yoon hin boo'u jedhe du'an tala keetii du'a obboleettii koo yoon hin boo'u jedhe du'a ilma keetii du'a obboleessa koo allaallicha gurbaa hin boo'u yoon jedhe du'a obboleettii kee du'a daadaa koo ulfa ji'a torbaa nambeeka yaa aayye ta'uusaa nambeeka dubbii akka cookkoo hin boo'u yoon jedhe du'a jaarsa abbaa kee du'a kaakayyuu koo hin boo'u yoon jedhe du'a da'ee keetii du'a ishee anaaf akkoo yoom roobee yoom caamee maal ija koo cuunfaa yoom hoodee xumuree maal gammadeen kolfaa yookaan jalbultii roorrooti yookaan geggeessoo gidiraa xumura garbummaa yookaan dhufa dhiphuu haaraa yookaan dhalachuuf yookaan gatachuuf jira yookaan nuyi qaqqabatu ammas dhufee taraa yookaan hin mijaawaa yookaan hin fashalaa yookaan manii gahaa yookaanis karaa bulaa kanaafuu yaadee lammii koosa du'eef lakkii anoon boo'u geeraraan awwaala atis qusadhu mimmaan kee guyyaan tokkon dhufaa gidiraanis darbee dukkannis in ifaa gaafa tokko taanu boolli amuummates ofiisaan of cufaa gaafa walii gallee aangoon nu cunqursus lafa dha'ee kufaa kunoo bara sanaaf qusadhu mimmaan kee baras gadda teenya yoo fedhen kofallaa fedhe harqinee boonya qusadhu mimmaan kee na dhagee yaadeessu eenyu akkasii gadduu fi kan harkitee boossu yoo ilmaan amajaajii addaan baba'itti rasaasa nutti roobsu dhiiga lammii keenyaa dhukaasaan lolaasu kan isaanii kaayyoonoo naanee akka dhiisnu isa kaaneef dhiisnee deebinee akka ciisnu nuyi kan balleessee jennee akka gaabbinu wal fefferechaanee akka wal tamsaasnu akka mala keenyaa wal hahaanxessinee akka wal gajaanu walitti galagallee akka mala keenyaa gaabbiin akka wal nyaannu teellas isaa baga jennee baraartii kadhannee akka jilbeenfannu imimmaan lolaasnee gaddaan mataa buusnee diinan gammachiisu lakki nu ilmaan Oromoo har'a akkas hin goonu lakki hin goonu matumaa hin goonu gonkumaa hudduu keetti mukaan yeroon isaa kunu amma qusadhu mimmaan kee na dhagee yaadeessu da'oo dukkanaatti hadhaba keessatti ilmaan keenya ajjeesu gulatti galanii wuskii habbuuqqachaa shaampaanyii banachaa gammachuu kaakkisu diinqaas bahanii ofirratti deeffachaa dhugaa miliqsuudhaaf soba kafandisu ilmaan haadharaayee gaaneel nu moggaasu eenyutu sii gaddaa fi kan harkitee boossu gammachuu isaaniitii fi of hin qarmammeessin of hin qarmammeessu hin booyin haadha dhiiraa deessuu koo yaa giifti isaaniif yoo ta'e gaddiif booyichi kee burqaa gammachuuti eenyu akkasii gadduu fi albaadhisin gaddu waraabessan beektu kan garaan jiraatu kan ilkaanii yaadu kanaafuu yaadee kan insi kadhadhu goofaree filadhu addaan nu dhoobbadhu wayyaa miidhagfadhu ilkaan kee addeeffadhu geggeessaa warra du'ee addooyyee waammadhu sirba kottaa jedhi faagaa kee fudhadhu. Haran wajjin jiranii warri jalqabaa Dr. Bayyan Assoobaa kan jedhamanii as ogeessa seeraatii keessanii beektu. Profeesar Asfaa Bayyanee hundumti keessanii beektu isaanii hunda isaanii wal barsiisuun baay'ee waan nama barbaachisu miti.
Obbo Tashaalee Abarraasii mana murtii Oromiyaa biyya keessaa keessa turanii ni beektu. Isaanis yeroo baay'ee bitaniitu wajjin turaa jennaa qabxiin nuti irratti haasofne inni guddaan haala Oromiyaa keessatti ajjeechaan hidhaan wanti garaagarii kun gaggeeffamaa jiru irratti yaada isaanii siin barraa. Haalli kunillee karaa seeraatiin maal fakkaataa kan jiru mootummaa kanallee seeratti dhiyeessuu hin danda'amu kan jiru irratti yaadillee hojii jiraate siin biraas gaaffii dhiyeessuu dandeessanii. Inni lammataa adeemsi qabsoo Oromoo maali? Garamitti deemaa jirra? Daandiin isaa maal fakkaata? Furmaati isaa akkamittiin Oromoon walitti dhufee galmaan ga'uu qaba isa jedhu irratti yaada nuu hiruu jedheetiin abdata. Bakka nagaan dhuftan isinii jedhu hundumti keessan. Tole egaa itti seennaa isa jalqabaa obboleessi keenya obbo Nuree as gara Kalgareetii karaa teknikaan kan nu gargaaru obbo Garbii Nuree Saddanirraatii kan nu gargaaru isaan karaa teknikaatiin baga galatoomaa isin jedhama karaa dhaggeeffattoota keenya hunduma isaaniitiin. Mee yeroo itti seenyu egaa mee dura otuun gaaffiitti seeninii haala jiruun quba isin qabachiisa. Har'a Oromiyaa keessatti ajjechaan iddoo hundumaatti dhiya Oromiyaa Gujii Boorana qofatu hin taane iddoo hundumaatti bal'atee tubbaatii jira. Ba'a Oromiyaa Harar keessatti innaa ilaaltan torban lamaan darbe sanaa nama ijoollee qabu abbaa ijoollee waajjira mootummaatii hojjetu nyaachisanii ajjeesanii soora bineensaa yookiin soora waraabessaa gochuudhaan mataadhaaf uffata isaa qofaan akka argame isa qofaaf hin ta'in egaa namooti baay'een akka du'aa jiranidha namoonni kan haasa'anii. Haati ijoollee ishee afur lafa keessee ijoollee ishee duratti ajjeesuudhaan ijoollee iyyumatti hambisuudhaan ijoolleen kun saayikoloojikaalii miidhaa hammamii akka irra gahu wanta wal nu gaafachiisuni mootummaanis waa wallaalame yoo beekaa godharraa kana fedhe namoota kumaatamaanii haalli kun iddoo garaagariitti bal'atee itti fufaa akka jiru argina jechuudha. Oromiyaa keessatti karaa marraa nama butanii callumanii gaaffii tokko malee maleedhaatti darbatanii gashuun seeraa ala itti fufeeti jira. Kan itti fufirri yommuu har'ama yeroo vaayirasii kana keessatti nama kuma meeqa iddoo tokkotti kaambii tokkotti naquudhaan nama dhibba meeqa duumii xinnoo tokkotti naquudhaan holola garaagarii geggeessuudhaan uummata burjaajessaa jeeqaa haala garii keessa akka jiru agarsiisa jira. I am so really mad. An baay'ee aariin jira isin akkasitti yaaddan beeku. Wanti kun utuu wanta suuta himee haasa'u danda'anii iyyamee haasa'amuu dubbatamuu waan irra jirudha jedheetiin amana. Mee Profeesar Asfoo Wayyenee irraa jalqaba. Profeesar akkamitti ilaaltu meesinu? Aarii fi gadi fagoo natti dhaga'amti. Dhugaa fotoogiraafii tokko feesbuukii irratti gaafa arginu hinnaana amma dulluma keessa ta'een beeku galgala iji koo baay'ee jiiteen rafa. Amma ragaa ol aanaa koo qabna. Lakkii kana warra canuma jedhee mootummaa maqaa balleessuuf dubbattutu maqaa nu balleessuuf dubbataa kun hin taane shaneedhaa abaluudhaa jedhamaa ture. Amma ragaa ol aanaa karaa seera booda hiriyoonni koo warri seera beekan itti hidhatu ta'a. Ragaa guddaa jedhee kan hin fudhadhu riipoortiin guddaan Amnesty International gadda baase kuni ragaa ajaa'ibaa fuudhee gadi ba'e. Achi keessatti waan tuttuqaman kan baay'ee nama sukkaneessanitu jiru. Fakkeenyaaf extrajudicial killing jedha. Kunis sababa malee nama ajjeesuu jechaadha. Namni tokko sababa malee yoo du'u nama qaanessa nama rakkisa. Kan keenya kumaatamaan du'aa jiru. Reep jedha. Ana jedha miti. Oromoo tokkotu salolutu jedha miti. Beektaa kana kan jedhu qaama addaa Amnesty International kan professional ta'e kan dhaqee qoratee fidetu jechaa jira. Gudeedamaa jiru dubartoonni Oromoo jedhee kan hime Amnestyidha. Burning homes mana gubaa jira mootummaan security mootummaa jedhaa jira. Mootummaan mana sabasaa gubaa jira jedha. Ana jedhe miti Oromoo gara biraa jedhe miti kana Amnesty International jedha. Mana guutuu family hidhaa jiru jedha. Kana baay'een keessan beektu. Manni hundi ijoolleen abbaa walitti qabamtee hidhamtu kan nyaata geessu hin jiru. Namchi kun achii bahee ijoollee isaallee guddisuu hin danda'u. Gara jabina
ajaa'iba addaati. Endless beating jedha. Nama ergi to'annoo jala oolchite titiisa sa'umaaf tuqxa. Endless irritti deddeebi'anii reebuu namaa jedha. Amma kana gara jabinaan amma sii tuttuqe kana peejii 50 riippoortii sana keessatti irra deddeebi'ee ibsa Amnesty International riippoortiin kuni kan amma harka bitaatiin qabiitii yoo dhufe riippoortiin kun otoo muummichi ministeeraa Nobel Prize badhaafamee waggaan guutii kana wal bira naa qabiga waan akkasii lafarratti ta'ee hin beeku. Namichi nagaa buusuuf dhufe nagaa booressuu miti beektaa. Nagaa gara jabinaan booresse hammina kanaan dura umrii keenyatti agarreen saba keenya akkasittidha. Reebaa jira ajjeesuu jiru. Ajajaan immoo isa beeku quba nama biraatti qabuu hin danda'u. Seera biyya sanaatiin raayyaa biyyaa eenyuuf ajajama muummicha ministeeraafidha ajajama. Akkamitti kun gaaffii jalaa ba'a. Kun akkamitti nama dhaarsu. Beektaa dheeressuun barbaadu seeraan bulla jenneeti mootummaa seera hin beekne jalaliin dheeddan qabne. Kanaaf waboon seera jechuuf hin deemne. Akkamitti seeran ta'u ofirraa ittisuun isa akkas kunoo qaamni alaa fidee ragaa wabi lafa sii kaa'ee akkamitti yoo ofirraa ittiste seeraa ala taata. Mee kanumaan dubbadhee itti deebinaa yoon dheeresseera ta'e dhiifama. Omar kun qabu. Waan dheeressitan isin qabdanii tashaaleetiin ce'aa tun gara Dr. Yendura Nekin. Ani yeroo nama tokko ajjeesanii bineensa nyaachisanii ijoollee xixinnoo haadha biratti maasii keessaa ajjeesanii maa qotu na goota jechaadha. Aarii hin taane amma Ameerikaa dhiyeen gadda nama tokko poolisiin ajjeesanii Ameerikaan goodaatii gara biraatti abidditti qabatee jira jechaadha. Mee yeroo kana yaaddu maal watu keessatti dhaga'ame obbo Tashaale? Ibsuun rakkisaadha waan akkasii. Tasuma wanti kun baay'ee nurra bubbula. Har'a kan jalqabe miti. Namni meeqatu ajjeefamaa ture. Kanaan dura nama ajjeesanii bineensa nyaachisuun dubartii gaasuu fi isa yeroo dheeraa duraa quba qabu. Namni meeqatu akkas ta'aa ture siyyoo laaluudha lakkaa'uudha. Kan inni hin beekne yoo meeqa raasa jiru baruu nurra jiraata jechuudha. Karaa Oromiyaa lixaa fi Gujiif Booranatti waan ta'aa ture dukkana godhanii intarneetii delibereetii cufanii silkii bilbila cufanii ittiin godhanii cufanii waan isaan godhaa turan kan beektanidha. Oromiyaan dirree waraanaa kan taate akka muummichi ministeeraa Abiy dhufee dirree waraana hin labsamne seeraan heeraan hin beekamne labseeti Oromiyaan dirree waraanaa turte. Namni meeqatu ajjeefame quban qabu. Namni 10,000, 30,000, 100 lakkaa'amu qeessaa irraa buqqa'ee dukkana keessatti badiin guddaan irra gahaa ture. Oromoon kana hunda jijjiiramni dhufaa jedhee kana dhibee kana dhaggeeffachaa ture. Gaafa kana ta'u deliberately jijjiirama nan fida jedhee namichi kun erga seenee booda kaayyoon isaa inni guddaa inni godhate Oromoo cabsuu qalbii isaa cabsuu piroojeektii kana dhabu isaan harkaa baheetu kana boleessa keenyaa kana isa mormisaa diidatti argame hundi keenya iyyuu argaa ture sanadha. Du'uusaa qofaa miti kana dhufsu beeke. Erga inni du'ee booda waan isaan haasan kana dhibee kana dhaggeeffachaa ture. Maaltu haasa'amaa jira? Maalidha isaan feesbuukii irratti kan baasaa jiran? Ajaja isaatiin kan guyyaa guyyaatti as bahee Oromoo arrabsaa oolu hin beeku. Maqaa isaanii dha'uun barbaachisaa miti. Nama kanaaf sirriitti kan siqu Oromoo irra jira. Garuu qajeelfama isaatiin itti gaafatamaan dhaabasaa jechuudha. Guyyaa guyyaatiin as bahee Oromoo arrabsaa oolu jechuudha.
Inni immoo kan caalaa nama dhukkubsa. Isa lammiin kee bineensaan nyaatamu. Isa lammiin kee gudeedamu miti kan si dhukkubsu. Inni dhukkubni isaa xinnaa ta'e jechuudha miti. Irratti dabalan immoo sitti qoosu jechuudha. Waakkachuu qofaa miti. Abaluutu kana godhe jedhaniiti sumaan deebisanii arrabsu. Oromoo maqaa kee geeddaranii dhaaba kee maqaa isaa geeddaranii dhaaba siyaasaa hin qabaattu instituushinii adda. Amnesty International irratti waan isaan barreessaa jiran isuma agartan kanadha. Amnesty International dhaaba baay'ee kabajamaa. Gabaasni Amnesty International dabarse kun baay'ee hanquudha beeka. Hundeesaa irra gahee waan hundaan ba'a. Amnesty International yeroo baay'ee gabaasa isaan baasan walitti dhiyaannes hin beekna. Yeroo baay'ees waajjira isaaniis dhaqee akkaataa isaanitti hojjetanis quban qaba. Yeroo Claire Beston fa'aa ani Oromoo waan ta'eef ajjeefama mata duree jedhuun isheen baafti. Because I am Oromoo jettee kan isheen baafti quba qabdu waggaa muraasa dura jechuudha. Oromoon Oromoo waan ta'eef sun irratti raawwatamaa ture. Human Rights Watch akkamitti akka Oromoon basaasamu keessattuu Oromoon akka basaasamu qaba miti. Qeessaatti, mana isaatti, biyya alaatti, biyya keessatti waan Oromoo irra gahaa ture baasaa ture. Inni ammaan hammaatee tasa. Wanti hammaateef ammoo Oromoo irratti xiyyeeffate. Ammaan kana beekaa Oromiyaan bara qayi kokkab zamachaa jedhamee Eertiraatti zuula godhamaa sana wajjin wal fakkaata. Gaafa mangistuun sana godhaa ture sana jechuudha. Waraana kilaastar boombiratti facaasaa ture wajjin wal fakkaata. Loltuu gamtokkootiin Oromiyaa keessaa leenjisuu bakka adda addaa irraa fidanii gambiraatiin humni waraanaa Oromiyaa irratti bobba'ee labsii tokko malee jechuudha. Waraana injiraatiin waraana labsaniiti nagaa dhabamsiisaniiti akkas godhaa jiru jechuudha. Isaan qofaa miti dubbiin kun akka inni hundee godhusu egereen keenyallee akka badu akkan godhamaa jiru. Kana caalu kana nu yaadu duguggaa saniitu Oromootti dhufaa jira beekaa. Jarri kun Oromoo cabsuu qofaa miti. Otoo waan fe'e ta'ee dhaabachuuf nama deemu fakkaatu kana deemsaa olaatu jechuudha. Guyyaa aangoo qabate irraa eegalee waan muummichi ministeeraa godhu jalqabee olaatu maaltu dhufaa jiras jedhu si yaaddeessa. Sodaachuuf haaruun akkuma Salomoonis jette akkuma Profeesar Asfaas dubbatanii nama aarsaa nama boosisaa garaa nama gubbaa irra nama dhowwaa halkan rafuu guyyaa qalbiidhaan yaadanii waan hojjetan hojjechuun hunda keenya rakkisaa jira. Oromoon inni keessa jiraatu utumti rakkata ani hin beeku. Ani hin beeku tasuma. Garuu Oromoon bari rukutamuu isaa qofaa miti. Kun beeka sagantaa irratti baafatanii Oromoo naannoodhaan godinaan qooduudhaan biyya keessatti biyya alaatti piroojeektii tolfatanii deemaa jiru jechuudha ammaan kana. Wanti sodaachisu sagantaa maaliitu kana duuba jira arguun isaa rakkisaadha. Kun waa'ee seeraa kaafte jennaani waa'ee seeraatiin nama gaafachiisa eenyuyyuu jalaa bahuu hin danda'u waan kana jira. Yaa gara seeraatti dhufnayyuudha. Dhufna gara seeraatti. Mee ifama bote jaalas kutu qofa. Dooktar Bayyan mee utuu kan biraatti musiiqii akkuma dhala namaatti. Akkuma dhala namaatti Oromoo yoo adeemsinu yaa Oromoo yoo adeemsinu. Nama tokko ajjeesanii mana isaatii nama nagaan jiraatu fuudhanii ajjeesanii bineensaaf soora gochuun jechuudha bineensaaf soora. Ijoollee haadha malee hambisuun abbaaf haadha ol irraa ajjeesuun ijoollee jalaa fuudhanii reeffa isaanii fuudhanii fayyaa biraa fuudhanii reeffa fuudhanii dhaqanii ijoolleetti kennuun warra maatiitti kennuun akkuma nama tokkotti I don't know maal jettume. Well, galatoom Obbo Solomoon akkuma obboleeyyan kiyya dura dubbatan Profeesar Asfaa Obbo Shaaleen dubbataniiru sanirran deemu maaltu itti dhaga'ame. Yeroon dhiitamiinsa mirgoota namoomaa Oromoo irra gahaa jiru argu. Yeroo keezii namaatti kaafte kuni namni tokko kan mootummaa saniif hojjetu odoo gara hojii deemuu humna security mootummaatiin ukkaanfamee probably dararaan guddaan irra ga'ee ajjeesanii morma isaa akka sa'aatti gorra'anii irraa kutanii waraabessaaf darban yeroon dhaga'u
afaan Ingiliiziin maal ittiin jedhee I was speechless. Waanuman jedhu jechuman garaanatti dhagaame ibsuu hin dhabu. Baay'een gaddi obboleetti jedhanitti. Deebee yeroo yaadu maali warri aangoo mootummaa harkaa qaba gocha akkanaa namarratti kan raawwatan maali? Isaan kun namaa miti bakka jedhu danda'u. Bineensa yoo ta'an malee namni xinnollee namummaan itti dhagahamu akkamitti gocha akkanaa namarratti raawwata. Yeroo Oromoo irratti wanti akkanaa ga'u jalqabaan ajjeesanii qondaalonni OPDO shamarree gurguddattu kanaan dura ajjeesanii gaara suufitti darban yeroo gooftaan isaanii TPLF'n aangorra ture. Waanuma gooftaa isaanirraa baratan ammallee warri bilchiginnaa jedhee maqaa moggaafatee Oromoo irratti raawwataa jira. Maaliif wanni deemaa jiru dhiitamiinsa mirgoota namoomaa hedduu nama aarsiisa appalling. Dhiitamiinsi mirga namoomaa akkatti appalling ta'e kun kareessu Dr. Tuqee extrajudicial killing namni tokko odoo himatamee heeritti jigin warri waraana mootummaadhaa security mootummaa qabee akka fedhetti arbitrarily ajjeesu kun hedduu garaa nama guba. Wanni caalaa garaa nama gubu maali? Haala kanaan kan du'aa jiru Oromoo duwwaadha. Amma reeforoon haasaa kana seenu gimbi nama tokko akkanumatti ukkaasanii ajjeesan. Oromiyaa guututti bahaa, dhihaa, kaabaa, kibbatti Oromoon du'aa jiru, ajjeesaa jiru. Maaliif kun ta'aa jiraa? Ati jennee of gaafachuu qabna natti fakkaata. Sababni hammeenya kanaa crime against humanity yakka namummaa irratti akka hojjetu mootummaa Abiy wanni gochaa jiru. Sababni kana gochaa jiru I think anaaf ifa. Innis maali? Gochi kun tokkofa Oromoo irratti hojjeta, Oromoo irratti raawwata, Oromoodha kan extrajudicially ajjeefamu, qabeenyi ka duraa barbadaa'u Oromoodha, dubartiin gudaadumtu Oromoodha, namni kumaatamaan mateedhatti guramee kan jedhamu Oromiyaa keessatti waraana leenjisanii maqaa waraana addaa Oromiyaa jedhanii nama kuma kudhan caalu leenjisanii aanaa Oromiyaa hundatti bobbaasanii aangoo abbaa fedhan yeroo sana akka hidhan abbaa fedhan ammoo yeroo sana akka ajjeesan arbitrarily odoo heera tokko biratti ta'uudhaan kun maaliif? I think kun kataa jiruuf sababni ifaadha. Oromoon warra bilisummaa barbaadu, warra qixxummaa barbaadu, warra haqa barbaadu, warra sirni imperializmiidhaan Minilikiin ijaarame akka diigamee tarii yoo danda'an hariiroon qixxummaa irratti dhaabbatte ijaaramtee uummata kaanii wajji buluu warra barbaadu. Warri har'a immoo mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee Abiyyiin hoogganuu kan barbaadan karagaalee reefu amma akka Amnesty International huboomsan agarsiisu. Sirna impeeriyaalummaadha kan Minilikii kan Sillaaseen ijaaran deebisanii ijaaruu barbaadan. Sirni kun Oromoodhaaf iddoo hin qabu, qixxummaa Oromootiif iddoo hin qabu. Afee kanaaf ammoo isaan diina jedhanii kan ofitti himan. Recolonization dandeessa. Sirna kolonummaa, sirna impaayarummaa ijaaruu barbaadanii diina jedhanii kan ofitti himan hawwii bilisummaa fi qixxummaa uummanni Oromoo qabu. Kana cabsuuf Oromoo fixaa jiru. Hawwii bilisummaaf Oromoon qabu. Hawwii qixxummaaf Oromoon qabu. Hawwii abbaa biyyummaaf Oromoon qabu. Hawwii akka namatti kabajamee akka namatti human dignity qabaatee human security iddikii jireenyaa qabaatee jiraachuuf Oromoon qabu. Uummata biraa miidhuuf miti. Akka uummataas uummanni guddaan Itoophiyaa keessatti
mirga sana hunda dhabee bara 50 jiraatu. Akkas akka jiraatu gochuuf kan godhaa jiru. Pirootikaa objektiiviin isaa kana. Kana gochuuf ammoo waanuma minilik dur godhe deebisanii godhaa jiru. Maali kan godhan? Saba tokko cabsitee, amelee isaa cabsitee, hawwii bilisummaa cabsitee bituu kan dandeessu beekaa isaa keessaa yoo dhabamsiifte, hooggantoota isaa keessaa yoo dhabamsiifte, jaamaa yoo goote saba sanis gabroomsuun danda'ama, qabeenya isallee saamuu danda'a. Walii galatti kan deemaa jiru feezii lammaffaa deebisanii Oromoo cabsuu, Oromoo jilbiinfachiisuu. Kanatti kan namaa dhagaan kan nama agarsiisu maali? Nuti akkatti gaddinee aarree boonya yeroo lammiileen keenya akkatti birrisaan dhiibamu. Kan si dingu kan kanatti gammaduu jira. Kan kanatti gammaduu jira. Warri har'a aangotti deebi'uu barbaadu. Nafxanyoonni zabanaa yoo nafxanyaas. Hundi isaanii Oromoon ajjeefamuun isaan hin dhukkubsu. Oromoon dararamuun isaan hin dhukkubsu. Yeroo gochoonni seeruma isaan baafatanii iyyuu akka faalleessan kun jireenyi namaa heeraan kabajamaadha. Lubbuun nama tokkoo heera alam fudhatama. Extra judicial kun dhoowwamaadha. Dubartii godhuun dhoowwamaadha. Heera malee namni all these are written in the constitution in their laws. Oromoo irratti immoo kun kana hojii kan hin kaasuu barbaadu. Nuti dubbanni we are outraged. Outraged guddaa, aarii guddaa, gadda guddaa nutti dhaga'ama. Namni Oromoo biyya keessa jiru hundinuu kanaan aariin fakkaataa itti dhagahamu. Hundatti yeroodha malee mana Oromoo hundaa ga'uuf deeman. Taa'aniis du'uun, hidhamuun, ajjeefamuun, telefoonni kee waan bilbileefis ajjeefamuun hunda bira dhufuuf deemu. Kanaaf I think Oromoon akkatti outrage ta'uu qaba. Aaruu qaba. Aarii kana immoo ka'ee lolachuu qaba. Kajuu wajji dabaluu barbaada. Okay, mee Profeesar Asfaw. Keessi koo karaa tokko Oromoodhuma du'a ijoollee Oromoo dhiiga Oromoo irraa dhangala'uu fi Oromoodhuma mataa isaatii deebileen gochuu barbaada keessi koo karaa tokko. Maaliif Abiyyeen kan enable godhee namoota baay'eedha. Kan aangoo sanatti isa fidee paaworii sanarra isa kaa'ee jira. Karaa tokko Oromoo namoota kana bileem godhee namooti baay'een yeroo sana Abiyyi duukaasii maalisii kana jedhanii deemanii dhaabolee siyaasaa warra kaan illee tiraayil gochaa turanii namootaan waan baay'eetu ta'aa ture jira. Haa ta'u malee baay'een namaa immoo galagalee dhufeera. Naannee garuu dhumisa itti gaafatamummaa mootummaa kan Abiyyi irraa jalqabee amma dhumaatti jira. Dooktar Abiyyi itti gaafatamummaan kana nama biraa fakkeesse siyaasaa yeroo baay'ee. Mee contribution qaba Oromoo du'a ijoollee Oromoo kana keessatti Oromoo baay'een kan contribute godhee jira jechuudha yaadu. yeroo sitti qal'attu ofitti garagaltee maaliin balleessee Ameerikaa keessatti Monday morning quarterbacking jedhama. Sanbata kubbaa taphataniiti inni mo'ame sun dafinoo maaliif mo'ame kaleessa jechaa oola. Har'as sana gochuu ni dandeenya. Xiqqoos yoo goone rakkoon qabu gara fuulduraatti maal irraa barree maal gochuun nurra jiraa isa jedhurraa irraa barree fuuldura keenya qajeelfachuudhaaf. Garuu isa darbe irratti immoo yeroo keenya balleessinee walirratti duuluun immoo haadhuma isaa isa fuulduraa sana nu jalaa balleessuu danda'a. Kanaaf sirriidha. Akkanaan ilaalutti tokkoffaa dhibbarraa dhibba qeerroo irrattidha dippeend goone.
waggaa arfan darbe kana ammas kan jechaa jiru namni baay'een qeerroon ka'uu qabaadha. Seenaa biyya sanaa keessatti seenaa biyya adda addaa keessatti olaalte torbaatamoota keessatti kan faranjiittis ijoolleen mana barumsaa yuunivarsiitii kaate akkuma qeerroo amma garuu fiixaan kan bahe civic society dhufee gaafatti dabalamu. Har'as gabaabseedhuma kanaan dura sagantaa biraa irratti kana ibseera. Akkanan ilaalutti qabsoon Oromoo qeerroo duwwaadhaan fiixaan bahaa jennee yaaduun suni dogoggora isaa olaanaa guddaadha. Amma sanadha yaanna yoo ta'e fagoon deema. Sabni qeerroo wajjin ka'ee qeerroo ammatee waliin hammina kana ama ajjeechaa jechuu bira dabarreerraa bare. Ajjeechaan isa waa balleessite jedhee si ajjeesee reeffa kee akka owwaalamu akka namaatti si gabaju ajjeechaa jettee isa si qalee morma kee kophaatti qaama kee kophaatti araabesaaf kennuus ajjeechaa jechuun dandeenyu lamaanuu afaan kun lamaanuu ajjeechaa jedha. Sana bira dabarreerra amma ajjeechaa keessadha jirra miti. Hammina keessadha jirra. Yaadni Dr. Bayyaan hime maaliif kana godhuu jedhee Itoophiyaa minilik deebisuu fi kolonii sana deebisuu fi sana isin sirriidha. Garuu hamminni kun sadha duwwaaf dhufe miti. Keessa ishee kan naan galle eessa akka dhufe kan ani hin beekne jibbatu jira. Keessa jibbi kun akkamitti uumamee akkamitti aramamee guddifamee asiin nu ga'e. Ijuma ati karaarra deemte ijuma ati telefoona kee qabaatti kan dhufee yoo lubbuun kun akkamiin akka sarakasamu ta'e. Akkamiin takka beektaa namni Awurooppaa keessa ture hin saalfata Hitler wajjiniin walitti fidu. Umammoo saalfachuun nurra jira. Maaliif jibbi Hitler adda. Mucaa ajjeesu haadha wajjiniin. Amma kan ta'aa jiru an sana wajjiniin wal bira kaa'uu koo miti. Garuu takka waan taa'ee yaadu jibba isa akkasii sanadha na yaadachiisaa jira. Saba biyya tokko waliin jedhu keessa. Kanaaf maaliif ka'ee sana yoo quba ofitti galagashinee maal hireen keenya balleessinee irra laataa jennee sanarratti of qeequu baay'isuun dogoggorri numa jira. Dogoggora sanarraa haa barruu isa fuulduraa qajeelfannu. Garuu inni darbe harka guddaan the lion's share jedhama. Itti gaafatama guddaan kan jiru dadhabbii keenyarra otoo hin ta'in hammina mootummaa kanarra. Hamminni kun immoo hammina dhalaa deema. Maaliif argitee namni akkasitti du'e argee ijoolleen kana argaa yoo gadi baatu hamminni sun hammina fida. Hammina gara biraa fida. Hamminni hammina alaa jechaadha. Kanaafi kun baay'ee nu addessuu qaba. Xixiqqoosaa amma hiriira eengadda ba'eefaa argineerra. Dogoggorri tokko kan ammayyuu ta'aa jiru. Ammallee kan keessaa irraa baraa jirru. Fakkeenyaaf hiriira eengaddaa Hararii fi bakka tokkotti Walloo keessattis ta'ee feesbuukii irraa agarre. Televizyiniin tokko dabarsite. Kan Oromoollee maybe dabarsanii hin agarreen ta'a. Hammina akkasii kan gadi ba'ee himu miidiyaan illee karaasaa fakkeenyuma tokkoon sii kennuuf jedha. Inward fighting ammayyuu nan arga bakka tokkotti. Diina isa guddaa irraanfateeti Oromoo wajjiniif morkii walii laata achi as dhufee abalumaaf afaan Amaaraatiin dubbatee siin jedha. Afaan Amaaraa bar kibbaa amma kaabaatti Sumaaleedha amma Asoosaatti kan Oromoonis kan afaan Oromoon beekne jira. Kibbi akkuma jirutti sabni ollaan aga'uu jalqabee amma dhaqee warra Sidaamaa gadiitti kan afaan Amaaraa duwwaadhaan walii galu jira. Afaan Amaaraatiin qabsoon Oromoo siyaasni Oromoo yoo himame bu'aa guddaa qaba. Qaawwa jirayyuutti qaawwi sun duuduu qaba.
gadi bahanii maaliif afaan Amaaraatiin dubbate siin ishee akkasii kana yoo of jalaa qixxeessine ammoo tokkummaa unity of purpose tokkummaa irrattis yoo hojjenne frontal attack inni waaqeffatullee waaqa haa kadhatu inni qabeenya qabu qabeenya haalaatu hundi hammina kana dafee ofirraa dhaabuudhaaf qooda fudhachuu qabaa malee badiin bakka baay'eetti siyaasa keessatti badiin hin oolu hinuma dhufaa sanarratti yeroo keenya baay'ee gubbootu hin ta'in irraa barannee fuulduratti maal goonaa irrattidha haasaan guddaan kan ta'uu qabu jedha. Baay'ee gaarii anillee achitti deebinee waa'ee isaanii haasofnaa yoo ta'u hin taane badiin sun maal konistiraaktiivlee duubatti deebinee ol nyaannaa otoo hin ta'in badiin sun maal fa'i adeemsi dogoggora ture kana jennee lafa keenye kanarraa Oromoon hundumtuu gara fuulduraatti adeemsa gara fuulduraatti of eeggachuu qaba jennee innaa lafa keenyatti bortokkummaan isin amma jettan dhufa jedhetti nama naa Profeesar Asaffaan kan haasoo kan isaan haasaan mee obbo Tashaalee maal jettamee kanarratti yaadi kun. Ani bakka Profeesar Asfaw Sodaatan sana nan arga. Yoo wal balaaleffachuutti teenye distract karaarraa maqnaa unity of purpose kan kana dhabna kan jedhuraati sodaataniiti. Anillee kana nan itti amana. Walitti garagaluun nurra hin jiraatu. Garuu immoo maalidha gaafa sana kan dogoggora isa jedhu otoo hin bariin gara fuulduraatti deemuu hin dandeenyu. Har'allee sana dabaluu waan dandeenyuuf jechuudha. 2016 sirna mul'achaa ture. Gaafa mootummaan sun kufuuf qabu. Dhaabotiin siyaasaa Oromoo walitti dhufanii mari'atanii mala tokko tolchuu qabu kan jedhu yaadni ture. As Londanitti dhimma kana nayyuu ka qopheessa jechuudha. Gaafa qopheessinu waliin mari'adhaaf tokkaati. Mootummaan kun deemuuf jira. Liidarshiippii tokko jenereet godha. Hooggansa garamitti deemna waan mootummaan waa tokko gaafate kan jedhu waan nan irra gahe suuqoo qabdan sana jechuudha. Sana booda immoo waan biraa hidhate bakka biraatti gaafa deemu. Sanarraa maal barana sadii dhugan sirnaan laaluu qabna. Wal balaaleffachuudhaan miti hundi keenyayyuu achi keessatti rakkoo qabaachuu dandeenya. Sanarraa barachuu dhaqa. Gaafa sana jijjiiramni dhufe jennee dorrobee guddatee gaafa 2018 dhalate gaafa jedhamu oppoziishinii Oromoo saayir laayin gochuu irratti aktivistoonni Oromoodhaa hirmaatan. Warra meejor oppoziishin ta'an jechuudha. Eenyuun amanna jedhamee gaafa sana OPDO amanna jedha. Isaanumatu aangoo irra jira. Mee isaanumaan haa amannu kan jedhu gaggeessaa ture nummaan jechuudha. Kuni kaalkuleeshiniin isaa dogoggora ta'uu har'as aktivistoonni gaafa sana turan keessattuu dhaabota siyaasaa itituu qaban disinfranchise godhuu irratti warri qooda fudhachaa turan regret godhate fakkaata hin gaafnutti fakkaata. Gaabbii sana asbaanee amannee hundi keenyayyuu bakka balleessinetti sanarraa barannee attamitti asirraa nu gara fuulduraatti deemuu dandeenya isa jedhu tolchuun barbaachisaa. Har'allee murteessaa waan ta'eef jechuudha. Har'allee mootummaan sanarratti kaapitaalaayiz gochaa jira. Ija keenya dhabbina televezyiinii irratti waan ta'eef jechuudha. Qaawwaa jirtu ishuma gaafa sana argaa turre babal'isaa jira waan ta'eef jechuudha. Mootummaan kun maaliif kana godhata jettuuf tokko dadhabbii keenyatu kana nu godha. Lammaffaa maal jedhanii dimokiraasiin barbaachisuu jedhanii as bahanii warri Habashaadha. Warri Itoophiyaa dullatti. Dimokiraasiin hin barbaachisu Somaaliif kunoo yuutuubii irra dhaqaatii ilaala. Ifatti bahanii dimokiraasii kan jedhamu hin barbaachisu. Isa Profeesar Masfiin jedhe sana saayif sanaan dha'uuf barbaachisaa. Isa jedhu gorsa fudhatee tasfa'ee Dooktar Abiy. Kana immediately gaafa aangoo qabatee irraa jalqabee jalqaba. Oromoon otuma dhaga'uu lakki isa gurraan dhaga'uun amanu isaan ijaaniin dhabuun amanu abbichuu maali otoo jedhuti nama kana hidda godhachaa sirna Minilik ofishaalii labsanii Oromoo irratti ijaaruuf hojiin jalqabu. Sana dhaala Oromoo irratti ajjeechaa fidaa kan jiru. Badii guddaa fidaa kan jiru jechuudha. Kanaafidha seera ala
akkuma mala miliiksaas otoo labsiin hin jiraatin, otoo heerri hin jiraatin, otoo heerri hin hordofamin waraani bobba'eeti goodaatti ajjeesa. Manni murtii sirriitti murteessine. Sirnaan hin ilaalamne dhimmi kee isa Dooktar Bayyaanis lamaan isaanii as hojiidhaa kan jiran kana jechuudha. Otoo manni murtii hin beekin callumatti bakkeetti goodaa keessatti akkuma bosonuu si ajjeesa jechuudha. Bosonuu si ajjeesaa, bosonuu ajjeefte yoo barbaade fudhattee gala. Yoo barbaade goodaatti gala. Namni si kabaju hin jiru. Maaliif bineensa? Oromoon akkasitti ajjeefamaa jira. Akkasitti gudeedamaa jira. Inni amma hamaadha. Warri TPLF saalfachaadha kana karaa hojjetu. Ijoolleen yuunivarsiitii keessatti gaafa ajjeefamtu qofa qabdu. Tokko ajjeefame maqaa ifaatti gaafa jedhamu Oromiyaa akkasitti socho'aa ture. Falmata Oromoo waliin furra. Har'a garuu quba qabdu yeroo muraasa fuuldura yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti ijoollee waan isaan godhatu. Dirreedawaatti yuunivarsiitii fooqii irraa Oromoo gad darbatamaa akka ture. Kunoo eengaddaa kana yuunivarsiitii eenyu badhaadha jedhan kana fuudhanii qorattu fuudhanii akka isaan ajjeessan. Finfinnee keessatti jechuudha. Eega gabaasni bahee achitti jechuudha. Baay'ee gara nama boreessa. Kun raashaal kiinsiin kan jedhan sana wajjin wal fakkaata barra. Oromoo irratti xiyyeeffatanii Oromoo lafarraa guuguu seera hordoftu labsiin sin barbaachisu. Labsii immoo gaafa paarlaamaan keessii baatu blanket otoo spesifiksiisaa waan hin kennin aschakkaa ጊዜ አዋጅ jedhamee maqaa koronaatiin labsamee waan koronaa miti kan nu raawwatamaa jiru. Oromootu Oromiyaa keessatti koronaadhaan akka dhibeetti akka rakkootti ilaalamaa jiru mootummaa kanaan jechuudha. Maqaa koronaatiin namni du'e beeka. Oromootiin guyyaatti kan du'u koronaatiin waggaa lama sadii keessatti du'uuf hin deemu beeka. Oromoon dhibee biyya sana keessatti akka dhibeetti ilaalama. Maaliif walqixxummaa gaafata? Maaliif aadaa isaati gaafata? Maaliif afaan isaati gaafata? Kan hin barbaadamne immoo sana. Itoophiyaan ishee afaan Amaaraa dubbatu Dooktar Abiy kan barbaadu. Itoophiyaan inni barbaadu ishee የክርስቲያን ደሴት jedhamtu sana kan inni barbaadu. Ishee duratti ishee dullatti isheen kan Haayile Sillaasee sana isheen hojjenne jechuudha. Itoophiyaa dhiibee Oromoo dhiibee Itoophiyaa keessaa baaseeti kana booda Itoophiyaa barbaaduuf deema. Namni kun jechuudha. Maaltu dhufaa jira Oromoo irratti isa jettee gaaffii isa bu'uuraatti deebi'uuf ani wanti dhufaa jiru ifaa. Extermination jechaan raashaal kiinsiin isa jedhamu qulqulleessu Oromoo qulqulleessuuf deemaa jira waan hin danda'amne tokko piroojeektii hin danda'amne. Hin danda'amu kun. Oromoon duubatti hin deemu. Garuu Oromoon akka Oromootti waa wallaalee tokko jira. Eengadda mati jettaan kun agartan isa gurraacha tokko kan jedhamu. Garuu kan socho'e addunyaa keessatti faranjiidha warra adiiti. Waan isaan dubbatan agartan jirtan. Faranjoonni isaan wajjin bahanii lolan. Isaan akka akkasitti kan ta'aa jiru. Baay'ee wayii koloniyaalizimii isaa Ameerikaa gaafa haasuuf saawuziif noorziin gaafa wallolu garbummaa hambisuuf adiidha kan lolan. Suuratti iyyuu jechuudha. Maaliif uummata dammaqaa waan ta'eef jechuudha. Inni kan keenya inni warri miilee sammuu sanaan qabatee kan deemu Abiy Oromoo waan ta'eef maalii kan jettan ani gama kiyyaan Oromoo jechuun kan Oromoodhaaf yaadu. Isa Oromoo ta'e miti. Seentimentii maayindiseetii sanaan kan yaadu. Har'a kan godhaa jiru namni kun maayindiseetii Minilikii afaan isaatiin akka ibsutu jechuudha. Afaan sana fannifatee yaada sana fannifatee namoota dullatti Itoophiyaa ishii kan warra goobanaa leelliftu goobanaa goota keenya jedhamee ifatti nuti taasifamaa jira. Goobanaan goota keenya. Shawaatu Itoophiyaadhaan warra shawaa koottaatiin wajjin dhaabadha. Ani shawaadha jechuudha. Wajjin dhaabadha. Jedhanii warra kan maarjinaalaayiz gochuuf Oromoo kan maarjinaalaayiz gochuu jechuun dhiibanii achi baasuudhaan akka itti dhagahamu gochuudhaan Oromoon akka garaansa hammaatu. Akka gaafa gubatu callisee dhaggeeffatu godhamaa jira jechuudha. Anasteeziyaa jechaa beektaa isa warra hakiina maadaziyyaa nama waraanansaa qoqqoodamneeti
gaafa nu waraanan dhaggeeffatu. Maaliif inni kaan fakkeenyamaaf inni kaan qabeenya kennamaa kun ofishaal ta'eera. Warra kaan hojiirraa ari'uun daataa isaa qabannee bana yeroo gabaabaa keessatti waan ta'aa jiru jechuudha. Ofiisii adda addaa keessatti eenyutu ari'amaa jira eenyutu galaa jira. Maxxee jedhamee isa kaan gaafa ari'u. Eenyutu piroojeektii kana gaggeessa jechuudha. Abiyyi kana. TPLF kana irratti hin goone. Salphinni nurratti dhufaa jiru erga dhufee ture. Amma kan ta'aa jiru goraadee qabadhaa ba'aa jira. Piroofeesar Masfin sadadha kan godhaa jiran. Akkasuma ta'uu qaba jedhanii kan isaan haasa'aa jiran YouTube irraa fidees argisuu danda'a. Beektonni isaanii televizyiinii irratti ba'anii kan haasa'aa jiran jechuudha. Akkasitti haasa'amaa jira. Maaliif kana godhaa jira? Inni jedhu tokko ajajamee godhaa jira. Yaada isaa kan inni fudhate gaafa 2010 aangootti dhufu waaqatu kenne jedhee akkuma Haayile Sillaasee waaqayyoo kenne akkuma Minilikiif waaqayyoo kenne humna gada hundaa sanadha akkasitti amanaa kanaaf kana raawwataa. Seentimentii sana namni beeku Oromoodhaan dubbatu. Nu maaliif callifne inni jedhu gaaffii bu'uuraati. Kaleessa dogoggorree sun dogoggorree dagaluu qabna inni jedhu gaaffii bu'uuraati. Dogoggorreerra dogoggorreerra. Amma sana cufachuu qabna. Yeroo itti wal balaaleffachuu hin qabnu yeroo balleessaa keenya balleessaa hin qabnu jennee itti dhokfannuti. Dhuka kan fiiksi godhuu qabna jennee gizee itti walitti deemnu. Kan immoo yoo lakkoofsa amanneedha kan gara fuulduraatti deemuu dandeenyu jechuufanii walumaa galatti waan ilaallu jira kunis jechuuf. Baay'ee gaarii. Ishuu kana kan hin kaasee fi utuu namni tokko nama qorichaa dhaqeetu dhukkubi isaa soqamee hin ilaalamini qorichi kennuuf hin danda'amu. Callamee qoricha barbaadan namaa kennuu hin danda'amu. Dura waan isaa baramu jira jechaadha. Dooktar Abbaayee Bayyanitti darbu isin obboota Shaaleenis Dooktar Bayyanis. Lamaanuu keessan warra seeraati. Haala kan yeroo ilaalanii obboota Shaaleenis itti deebi'ee booddee Dooktar Bayyan raawwatanii ittiin gochuu danda'a yaadisa. Amnesty International waan kana baasaa jira. Akka dogoggoruu ragaa gaafii jira jechaadha. Akkaataan ittiin Dooktar Abiyyiin accountable godhan karaa seeraatiin jira itti gaafatamuu akka inni godhatu. Maaliif yeroo haasa'anii warri hooggansa isaanii amma dheengadda namni tokko bakkee poostii godha Abiyyi ta'uu dhiisuu danda'an bira Abiyyitu jedhanii kan poostii godhanii. Poolisiin Oromiyaa garmalee nama ajjeesaa jira dhaga'ee baay'een gaddee uummata koo baay'een isinii gaddee kaampiitti deebi'uu qaban leenjifamuu qaban akka badii ofirra dabarsuu nama biraa. Waraana geessanii ajjeesanii dhaqi ajjeesedhanii immoo lakki isa ajjeese immoo deebisanii jecha ofirra dabarsanii. Warri waraanaa sunis warri poolisii sunis kan eeggachuu isaaniitti irra gaafa dubbiin itti dhuftu isaanii boolla keessa buusu dabarsanii waan ta'eef. Kan akkamitti ilaaltamis? Hedduu galatoomii Bosanamoon obbo Abiyyi raawwii dhiitamiinsa mirgoota namoomaa irratti hojjetamaa jiruuf itti gaafatama qabaa isa jiru ittan deebi'aa san dura waa tokko dubbachuun barbaada. Qabxiilee obboleeyyatii dubbatan irratti dogoggorree jirraayii isa jiru kana. I think jennee deebisuu qabna gaafii kana. Waan adda addatti dogoggorre maal tokkoffaa Oromoon kolonii mootummaa Habashaati. Gaafiin hin jiru. Oromoon kanarratti walii galla. Isaanuu jedhaniit warri durii akka nuti kolonii taane heera keessattuu barreeffatanii jiran. Heera mootummaan Haayile Sillaasee bara 1931 akka Faranshiitti jalqaba kan jedhamu Constitution Itoophiyaa jalqabu keessatti boqonnaan tokkoffaa waan jedhu koot godhuu barbaada. Maaliif yeroo sanitti akka nuti ummata kolonaazi taane ta'e heerri sun gara lafa kaa'a. Maal jedhaa? All natives of Ethiopia, subjects of the empire form together the Ethiopian empire. Jecha together jedhu kan yeroo tokko gama hayyuu Amaaraa tokkoon wajjin wal falmeetan reediyoo
Voice of America irratti kana an dubbannaa lakkiin hundu subject guyyaa san deemsaan arganni dhufneef torbaan dhufee lakkiin hundu subject jechuun asitti Itoophiyaan lama jedha wanni bareedamu Itoophiyaan lama native warra dhugumaan Itoophiyaa ta'aniiti warra nuti gabroomsineetu walitti the world together biyya san uumaa jedha kun jechuun warra conquerors colonizer ta'e kaangoo biyyattii harkaa qabuu fi warra immoo humnaan cabsan jira jechuudha. Warri humnaan cabe keessaa guddichi Oromoodha. Humnaan cabee koloneeffamee sirni koloneeffataa irratti fe'amee abbaa biyyummaa isaa dhabee aadaa isaa dhabee afaan isaa dhabee seenaa isaa dhabee gabrummaa irraa sirna wayyaa ta'e irratti bulaa kan ture Oromoo. Yeroo qabsoo Oromoo kana jalqabamu dubbii kun ka'ee ture. Hayyoonni dura ABO ijaaran akkamitti ijaaramna akka Oromootti kophaa ijaaramna moo ummatoota yeroo san waa'ee mirga demokraasii waa'ee riippablikaa ummataan filamee haasa'an kasirna cabsa keessallee ba'an hayyoonni jedhan isaanii wal ijaaramuu wayyamoo gaafiin jiru mormii guddaa ture seenarraa kan hubadhetti Oromoota jedhan. Oromoonni immoo lakkii jedhanii lakkii nuti akka sabatti ijaaramuu qabnaa jedhan. Akka sabatti ijaaramuun kun irraa kan ka'e warra koloneeffame warra humnaan cabee gabroome uummata akkasii waan taaneef bilisummaadhaaf kan qabsaa'u kophaa keenya waan ta'eef kophaa ijaaramuu qabna jedhan. Murtii sirra gahan. Kun waggaa 40 dura ta'e. Deemsa keessa kanarratti cichuun hin turre. I think dogoggorri kun amma sirratti qabatu fakkaata. Immaa clearly mul'atee jira. Maaliif sirratti? Itoophiyaa kana democratize ni goonaa hin danda'ama. Impaayera kana. Impaayera Itoophiyaan impaayeroota akka impaayera guddaa addatti uumamanii badaletti tokko Itoophiyaan impaayera. Kan saba hedduu, uummata hedduu aspiration adda addaa qabu humnaa walitti qabee jiru impaayera. Bilisummaan uummata impaayera keessa turee odoo impaayeriin diigamin dhufee jiru. Garuu haala addaa jennee dhimma kanarratti garaa wal himuu ture. Nu keessa Oromoo keessa hin dandayamaa. Namuu dimokiraasii barbaada. Habashaanis Amaarris dimokiraasii barbaada. Tarii dimokiraasii irratti walii gallee biyya kan hundaaf ijaaruun ni mala jennee nuutu akkas yaada. Dhugaadha. It's human to think like that. Warri nu gabroomse immoo yeroo gaafiin aangoo isaanii olaantummaa isaanii dhufe akka namatti yaada. Akka bineensaatti yaadan kun. Bineensi si nyaatuu qaba, si ajjeesuu qaba, ofii quufuu qaba. Ati namaan yeroo. Maaliif kana yaadatte? I think yaada kana illiitiin Oromoo, qaruuleen Oromoo, hooggantoonni Oromoo, hayyoonni Oromoodha. I think kana irra deebinee back to square one dhufanitti irra deebinee ragaaleen amma jiran kun waan nu agarsiisanii irratti walii galuu qaba. Mee ilaala. Namni keenya mormaa qalamee gorra'amee akka sa'aa yeroo darbu nu qofaatu booya. Oromoo qofaatu dubbii kanatti aara. Kan biraa ni gammadaniiru. Inumaayuu Abiy Oromoo waan balleesseef sabboonti Oromoo sabboonummaa waan balleesseef sirriidha. Bira dhaabbanna jedhee. Oromoo balleesse jechuudha. Amma shanee balleesse shaneen bogima ni uummatan as if nama miseensa ABO ta'e ajjeesuun akka seera alallee ajjeesuun hidhuun gudeeduun seera waadhaa is legal in their mindset akkatti fudhatanii. Ummata akka namooma keenya iyyuu fudhatin biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta'uu iyyuu hin fudhatin wajjin biyya tokko qabaachuun hin danda'amu waan irra ta'uu danda'u qabnu. Tarii guyyaan qixxummaa irratti dantaa waloo irratti ollaa ta'uu fi koopereet gochuun gaafa dhufuu dhufata. Ammatti immoo hin jiru. Ammatti kan deemaa jiru haalli nu balleessuudha. Eeguu gochaa jira. Nu balleessuudha. Akka uummataatti nu balleessu jira.
I think gaafii kanarratti clear ejjennoo ifa ta'e Oromoon qabatee qabsaa'uu duwwaan waan jedhan dogoggorri tokko qaban beekamee ture divine ta'ee ture garuu irraa daddaaquutu dhufe hawwii gaarii irraa daddaakan good will qabna nuti kan nuti ilaalin warri cabse immoo akka keenyatti hawwii gaarii san good will san hin qaban namoo maaltu agarsiisa Oromoo ajjeesuun asxaa namaatu eenyu jedhamu double standard jedhamu bitannees beekuu bosaasuu jira nama gurraacha tokko poolisii adiin ajjeese biyyaa poolisii turbaan madarbe kana keessa Amerikaa guutuutu outrage ta'ee lole akkamitti namni akkasitti du'aa warra heera sanaa hojiirra oolchuun heera alatti nam tokko maal du'aa namni hundi aare adiinis gurraachinis aareerraa kan jiru wanta baay'ee keessatti Oromoo du'uuf eenyutu aara baga abiyyi wanna irra faarfamuuf waan Oromoo ajjeesaa jiru waraana isaa bobbaasee Oromoo ajjeesaa waan jiruuf Habashaan Amaaraan faarfamaa hundusa ta'e ajjees itti fuf jedhuun jechuudha. Therefore, kanarratti clearly Oromoon keessa deebinee back to the drawing board keessa deebinee walii galuu fi iddoo qabna fakkaata. Kan biraa indoo gorree OPDO yeroo obbo Lammaan akka gooftaan keenya dharraa ka'ee uummata keenya gaafa jedhu waa lama argisiisa. Gar tokkoon nuti gabroota wayyaanee turre, wayyaanee tajaajilaa turre, wayyaanee dhaabbannee uummata Oromoo miidhaa saamaa ajjeesaa turre kan jiru seenaa OPDO ganna 27 dhugaa bahe. Gara biraatiin ammoo nu gahee hin barbaanne gooftatti Oromoodha gaafa jedhu. Lammaa jecha kanaa kana namni hin jaalanne jira tokko nama gooftaan keenya Oromoodha jedhu adharraa kaasnee dantaa Oromoo mirga Oromoo tajaajillaa Oromoof dhaabbannaa Oromoof lollaa jechuun ture. Yeroo san kanatti gammanni tokkoon kan kanatti gammanni. Waan ani hin ilaalin isinii hima odoo shakkuu kan ilaaluu dide. Aadaa jarri OPDO jedhamu kun olaantummaa wayyaanee tajaajiluuf keessatti guddatan. Tarii dhibba akkam qabaatan dhuguma Oromoof dhaabbatuu danda'u kan jedhu uf gaafachuu illee hin barbaanne yoo mataa keessa na jira garuu sadiin deemuu hin barbaanne hawwiin deemu wishful taane. That was a mistake. Sambira kunnee xiinxala gochuu qabnu gaafii uf gaafachuu dhugumaan jarri kun bira Oromoo ta'uu danda'u. Aadaa siyaasaa itti guddatan keessaa ba'anii Oromoof dhaabbatu kan jiru uf hin gaafanne. Irraa baqannee hawwii irraa kaanee. Jarri OPDO jedhan kun kilaasii akkami? Kilaasii tajaajiltuu alagaa. Gooftaa ka aangoo qabu hundi gooftaa isaanii. Haqa qabaa, dhugaa qabaa, miga qabaa isaan keessan jiru. Akkuma sarees deemni ajjees dhaqaniitu. Deemni isaan kan ruwwaa miti aangoo qabatanii ittiin sooromuu baran uummata tajaajiluu miti. Self-enrichment ittiin sooromuu. Gaafii keetiin deebiin. I'm sorry. Dubbiin na buteen. Dubbiin isaa mi'aadha. Gaafii baay'ee nutti dhufaara. Itti gaafatama abiyyi kan jedhu. Eeyyee bareechee. Respondiya superior kaayoo jira heera keessa. Namni tokko ka itti ol aanaa aangoo mootummaa qabu. Waraanni isaa namoonni inni irratti aangoo qabu jalaa hundi waan hojjetaniif kan itti gaafatamu. Amma kan raawwatamaa jiru yakka namooma irratti hojjetamaa jiru. Oromoo isaa jedha. Crime against humanity hojjetamaa jiru. Kun biyya sana addunyaa guutuu keessatti heera itti gaafatamaa nama dhiyeessu. Haa bubbuluu, haa turuu, warri har'a duugaa shanyiidhaa arbitrary, capricious, extrajudicial killings Oromoo irratti ajaju kun guyyaan itti gaafatamu. Kiraaniin kun abadan hin hafu. Lubbuun jiraatanis jiraachuu baatee itti gaafatamu. Warri ayyaa kana fudhatee akka Oromoo miidhaa jirus heera addunyaatti illee itti gaafatamu.
gabaabaas eeyyee itti gaafatamu guyyaa kuusaa haqiiqa. Oleme, Professor Astor, gaaffii online irratti dhufu jira. Hordoftoota keenya gaaffii yoo qabaatan karaa Facebook keenyatti erguu dandeessu yookiin immoo bilbilaan 416 455 bilbiltanii hayyoota keenya gaaffii gaafachuu akkasiin dandeessan isin yaadachiisa. Online gaaffii dhufaa jiru nama maammee chaffee jedhamtu tokkorraati. Kana booddee mariin haasaan hafee adeemsa keenya sirreeffachuu qabna tarkaanfitti seenuu qabna kan jedhu gaaffiidha jala. Gaaffiin sun maal irratti hundaa qabxii keenya lamaatu deemsa. Adeemsi qabsoo Oromoo akkamitti deemaa jira isa jedhudha jala. Eessaa ka'ee eessatti gala inni jedhu Oromoon durumayyuu beeka. Akka Dr. Bayyan kaasanii Oromoon yaada karoora qulqulluu qaba bakka itti galuu qaba. Gidduu kana keessatti garuu adeemsatu harkaa bulchaa jee bifa garaa gariin. Dogoggorri nuti amma jennu isa. Gidduu kana keessatti akka amma fakkeenyaaf saawwa namni tokko ilma qotee bulaati saawwa ganama yeroo yaasan margatti yeroo geessanii saawwi marga nyaattee aannan hortee galtee aannan laattee jabbii quubsitee qotiyyoo nyaatee gabbatee qotiisa qotuudha. Garuu bor ka'anii saawwatu karaarra qofaa jiranii fiiganii immoo dura goranii naaf ofirra deebisanii amma yeroo saawwa deemu immoo isatti deebisanii gidduu kana keessatti burjaajis uumamichaa saawwa irratti. Miidiyaa irras teenyee yeroo wacaa'u horii kana gayyaasanii gadi bahee lafa barbaade dhaqinnaadhanii deessee bineensi nyaata malee nagaan hin galchu. Egaa adeemsa lamatu jira qabsoo Oromoo keessa amma qulqullaa'u wanti qabu. Itoophiyaa diimokiraasii sun akka hin danda'amne waggaa lamaan kun keessumaayyuu ifatti nutti agarsiisee jira. Kanaafi warri qabsoo dhaaboleen siyaasaa biyyatti galanii karaa nagaan qabsoo gaggeessaa jiran jiru qabsoo gaggeessaa jiru jechaadha. Karaa isaaniitiin wareegama amma isaan irra danda'an kaffalaa jiranii amma danda'an hojjetaa jiran. Karaa tokko immoo waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jira. Bifa lamaan deemaa jira jechaadha qabsoon kun. Oromoon lamaansaa kan ol bukkee fudhatee adeemuu qabamoo waraana bilisummaa Oromoo immoo akkamittiin iddootti ilaaltameessa. Adeemsi kun sirraawwatu turre jira. Sirriitti qulqullaa'ee akka Dr. Bayyan jedhan nutti agarsiisuu qaba jenneeti amanna Oromoo biratti. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Waan lama lafa kaa'een darba tokko isa Dr. Bayyan jedhee decolonization deebi'ee xarapheezaarra taa'uu qaba. Hatattama kan yoo xiqqaate kan ittiin doorsifnu turte beekta. Amma doorsisuu bira darbee kan possibly hojiirrallee oolu ta'ee xarapheezaarra taa'uu qaba. Garuu akka tokkummaa Oromoo hin diignetti. Sun mataansaa ajandaa ta'ee muuraa qabsoo Oromoo diiga taanaan gadhee ta'a. Irratti wal amansiisne kan tokkotti wal luuccessuun barbaachisaadha. Misteekii yeroo darbee kan godhamee yeroo naan jette anaaf gaaffiin suni baay'ee guddaadha. Amma boodatti deemna. Amma akka Dr. Bayyan tuqe hundee ABO'tti deemna moo isa duras deemna moo isa waggaa lama kan tuqna moo isa waggaa 4-5 qeerrotti daballee tuqna. Kanaafin xiqqoo kanuma qeerroo irratti baay'ee hundoofne dogoggorri tokko kanaa sabni kaaneen jedheen bira darbe. Ammoo warri dogoggore har'a yoo qubatti qabne lola taati warri dogoggore immoo dogoggora akkasii gooneerra yoo jedhan baay'ee nama utuba. Kan dogoggora isaa himu jagna beekta. Jagna. Anaaf jagna. Gaaffii maammeetti hin deebi'aa dhiifamaa amma karaa gar tokko qabsoo hidhannoo gaggeessinaa karaa biraa immoo qabsoo nagaa gaggeessinaa xiqqoo namni burjaaja'ee maal kan jedhu yaaddoon bakka hedduu jirti. Gara waggaa 14 duran walgahii Oosaarratti yaada tokko dhiyeesse. Yaadni sun yeroo sana ABO'n
fuula lamaan loluu qabaa kan jedhudha akka warra Irish. Legally maaliif sana tuffachuu hin dandeenyu? Infrastructuring kan jiru, manni barumsaa kan jiru, manni nagaa kan jiru, hospitaalli kan jiru, sabni keenya, namni keenya, qabeenyi keenya kan jiru biyya sana keessadha. Infrastructuritti dhiifne bahuun keenya kunoo Finfinnee irratti illee miidhaan fide ilaalaa. Qaccaa ta'ee boodarraa deebisachuun qabsoo gara biraa ta'a. Kanaafi karaa gar tokkoo karaa nagaa loluun qabsoo biyya keessaa articulate gochuun baay'ee barbaachisaadha. Fuula adda addaatiin barbaachisaa ta'a. Achi keessatti nama kee barsiifattaa. Afaanumti Oromoo ati ittiin dubbattu kuni kan ittiin faca'u kuni infrastructurii suni baay'ee barbaachisaadha. Har'a rakkoo kan ta'e warri qabsoo nagaa sanatti amanan gadi ba'anii waraana bilisummaa wajjin hojjechuu hin danda'anii akkas seera biyya sanaatti. Sun isaaniif nan kabaja. Maaliifi waan hojjetamu jiru karaa achiin haa hojjetan. An garuu akka nama tokkootti yoon waboo gargaara jedhee dubbadhee wanjala isaa sodaadhe illee waboo miidhame Red Cross yookiin Red Crescent dhaabee nan gargaara jechuun lafa irratti kunuunsi seeraa jiru kana dhuun jiru. Waboon sila hime seeraan bulla jennee yoo biyyatti gallu mootummaan sun seera eega jenneeti kondiishinii lafa kaannee. Mootummaa seera hin eegne jalatti seeraan qabsaa'uun baay'ee rakkisaa jira. Namni ittiin dhamaa jira. Kunoo Abdii Raggaasaa mana hidhaa jira. Yaazoon mana hidhaa jira. Dassuun mana hidhaa jira. Ani jara kana sadan fakkeenyaaf hin kennu malee kumaatamaan hidhaa jiran. Roorroo namarra ga'u sira himne irra. Kana ofirraa ittisuudhaaf an karaa koo waboon seeraan jedhaan jira. Jechi kun humna qabaa beekta. Sabni qawwee qabatee hammin akkasii ofirraa ittisuuf mirga qabaa jechaan hin jira. Riphee lolaasa jedhu sanan didaa jiraaman. Maasaa ripha. Jarroo riphaan jirani. Kanaaf bal'isnee irratti haasa'uu dandeenya. Tokkittiitti waan nu cifnuuf hin qabnu. Afaan Amaaraatiin ulata baallaati kan kana ana jedhe amma borimoo politikaan Itoophiyaa tokko fuudhee kunooti inni Prime Minister Abiy jedhee ulatti gir jedhee sirriidhaa jedhu ana jedhe ittiin qaana'u kana anatu itti gaafatama afaan kooti kuni miila lama sanatti nan amana an abaa hojjedheni miseensa abaa hojjedhe miti anatu akka Oromoo tokkootti itti amana miila lamaan ejjechuu qaba ulatti baallaatti kan anduu sisabbar baanu tantaltal mokkata. Kanaafi lamaanuu akkaataa itti wal gurmeessanii saba Oromoof hojjetan irratti waan hedduutu qindaa'aa jira. Qindaa'uun irra jira. Garuu ani jireenya koo keessatti hamma Oromoon bilisoomutti sabni Oromoo guutummaa guutuutti bilisoomutti yeroo Abiyyi faa mootummaa kana fudhatanis yeroo Lammaan faa dubbatanis qabsoon Oromoo haa hiikkatu jedhee hin beeku argitanitti waan hin katabaa ture hiiksisuudhaaf mirga qaban hin jedheen falmaa ture har'as kan waraanni hiikkatu gaafa sabni Oromoo waan ofiisa barbaade ofiisa gaafa murteeffatu. Gaafas humni sun hiikkachuun irra jiru gaafas illee magaala seenee mirga argame sanadha ittisatti ofirraa diina ofirraa ittisa. Mirga
argame sana tiksa. Yoo kun guutummaa guutuutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoonni har'a caakkaa jiru waan caakkaa taa'uuf hin qabu. Magaala taa'ee saba isaa wajjin mirga isaa tiksaa, mirga saba isaa tiksaa, nageenya mata saba isaa tiksaa, akka dubartiin hin gudeedamne godhaa, akka manni hin gubanne godhaa, akka namni hin reebamne godhaa, akka namni seera malee mana hidhaa otoo hin dhiyaatiin ajjeefamu dhowwaa kana godha gaafas. Har'a garuu lamaanuu burjaajessaa miti. Saba guddaa miliyoona 40-50 karaan istiraateejiin keenya tokkittii ta'uun irra hin jiru. Ammoo itti daddabaluu qabna. Warri qabeenyaas karaa qabeenyaa gargaarani. Qabsoodhani mataansa. Warri paasteroonnis walitti gurmaa'anii waaqa nuuf haa kadhatani. Warri iskoolaaronnis haa katabani, haa yaadani, istiraateejii haa baasani. Warri qawwee qabatanii fiiganii lubbuu isaanii kennuuf qophii ta'an immoo dhaqanii caakkaa lubbuu isaanii kennuuf wareegamanii haa baasani. Nuti warri dandeenyu immoo kun akkas teenye istiraateejiin kamtu nu baasa jennee haa mari'annee karaatti agarsiisnu. Karaan qabsoo tokko, karaa hunda karaa danda'ame hunda itti fufuu qabnu. Akkasittiin amana gara caaluun amana miti dhibba akkasittiin amana. Kun yeroo baay'ee irratti yaadee waan sammuu keessatti qajeeffadheedha na gaafate maammeen yookiin caffee moo eenyu jette gaaffii bareedaadha garuu. Thank you. Ulfaadhu jedhe. Tole Botashale, sinis mee gaaffii wasan si gaafata. Yeroo darbe namoota haasofsiisaan ture galmi qabsoo Oromoo, hegereen qabsoo Oromoon kana booda yeroo Dargis, yeroo Haayile Sillaases durba isaanii fuudhee itti heerumsiifatee firoomees dadhabee ta'uu didee. Yeroo Dargis Itoophiyaatti qidam jedhee ka'ee maree laaraashuu jedhee ka'ee Itoophiyaaf hin hojjenne. Yeroo wayyaanes immoo ergamtuu ta'ee OPDO ta'ee waggaa 27 ture Oromoof hin hojjenne. Ammas immoo kun waggaa lamaan kana immoo Itoophiyaa Dimookiraasii jedhee ka'ee deebisanii Oromoo nyaatamaa jira. Asiin booddee wanti Oromoo baasu Oromoo dhuunfachuu, Oromoo sekiurd gochuu, Oromoo hidhachiisuudha jedhanii amanu. Akkamitti ilaalame? Yeroo baay'ee namni kana gidduutti rakkata. Eenyu gaaffiin decolonization kan itti dhiifnee turre lakkii sana dhiifnee waliin jiraachuun hin danda'amaa jennee turre amma teebilii irratti dhufee jedhanii Dr. Bayaan. Dhugumadha dhufee teebilii irratti. Maaliif dimokiraasii isa teebilii irratti dhufeera jennu sana fudhatan hin jiru jedhan. Alternative hin jiru maal jechuudha yookiin abbaa irrummaa sirna minilik masakamee yaada sanaan masakamee biyyatti Itoophiyaa Oromoo sana jalatti cabsee bulchuuf deemu sana jalatti cabuu waa tokko jalatti cabanii tole jedhanii jiraachuu waa tokko yoo taane diimokiraasii falmachuu. Diimokiraasii falmachuu kana namni yeroo baay'ee akka waan burjaajiitti ilaalu kun burjaajii miti. Ijoolleen qeerraa baqattee bosonatti asii gad ittifamtee falmattu kanaaf falmatti, nagaaf falmatti, diimokiraasii falmatti. Oromoon marti maatiin keenya achi keessa jira jennee warri ilaallu marti kontekstii kanaan ilaaluu qabu. Filannaa miti ofirraa loluun. Filannaa kana Oromoo miti ka filate. Akkasitti yaadnoo ta'e ani doggonatti fakkaata. Kana kan filate Abiyyittu filate. Oromoon carraa dhufe kana hin laallaa hiree murteeffannaa heericha keessa iyyuu hin jira achittuu murteeffachuu dandeenya. Yoo diimokiraasiin baname yoo harka keenyaan akka filannuu ayyaama yaada jedhu itti deemaa ture. Hundi inni Itoophiyaa keessa jiraachuu filatus inni Itoophiyaa keessaatiin alattis yaada qabus keessattuu sadarkaa intelektuwaalitii warri jiran lamaan isaa filachuu dandeenya. Maaliif heericha keessatti akkas jedha waan ta'eef maaliif qawweetti rakkanna kan jedhu ture yaadni akkasii sarkuleet godhaa ture. Nasarlii qawweedhaan fiduun qabdu bilisummaa
yookiin immoo Oromiyaa walabumatti jedhamee haasawu soo ta'e jechuudha. Garuu mootummaan Abiy sana teebilirraa kaase. Attamitti kaase isa jedhu isin yaadachiisuuf hundi keessan hin beektaniif miti. ABO'n gaafa biyya alaarraa dura otoo ABO'n hin galiin gaafa uummanni Oromoo humna TPLF aangoorraa kuffisee Abiyyiin bakka sanatti fidu. Amma gaafa achirra gahutti Oromoof karaa banuuf ture kan baay'ee ifatti mul'ataa ture. Garuu immediately gaafa aangoo qabatu waan inni gochuu jalqabe beeku. Dubbii lafarra harkisuu keessattuu oppoziishinii Oromoo warra hiikaa qabu fi warra Oromoo biratti fudhatama qabu galchuuf karaa isaa cufee rakkachaa ture. Fudhachuu Oromoodhuma biyyatti galchuu abbaa biyyaa Oromoon abbaa biyyaa ta'asa jedhuratti shakkii guddaa qabaachaa ture. Duuba gaafa ABO'n galee booda waa'ee ABO'n qabdu rakkoo guddaa ture. Finfinneetti hin galtanii girgirri guddaa Amaarri bahee Oromoo irratti lola akka kaasu godhaa kan ture Abiy. Mootummaa Abiy. Kana hunda dhaabuu danda'a ture. Fuula isaarraa mul'achaa ture guyyaa aangoo qabateerraa eegalee jechuudha. Sana booda loltoonni haa galanii bakka haa kennamuu fi tiraanzishinii kana hin tolchinaa. Diimookiraasii biyya sana keessatti hin tolchinaa. Biyya sana keessatti diimookiraasiin tolee Oromoon nagaadhaan jiraachuu danda'a isa jedhamu dukkaneessuuf jecha namoota araara keessa turan Baqqalaa Garbaa fa'arraa dhagaa turre. Dubbii isaa dura fiiganii kan tolchaa turan akka Jawaar fa'arraa dhagaa turre. Wayyaanaa Sanbatoo fa'aa sanatti dhama'anii duuba salphina isaaniirra gahee ukkaamfanii iddoo isaan jiran kan beekamu kanadha. Bosonatti gad dhiibaniiti nagaadhaan biyya keessatti deebitanii jiraachuu hin dandeessan jedhanii bosonatti kan hambisan jira kana. Ijoolleen kun bosona keessaa baanee qeebbaa keenyatti gallaadhaan falmaa jiru. Falmiin kun falmii nam tokko jechaan sarvaayivarii keef gootuu mala biraan qabu jechuudha. Gaafa balballi keessatti cufamee biyya abbaa keessa nagaadhaan jiraachuu hin dandeessu jedhamtee bosonatti dhiibamtu. Wanti siyaafee wanti godhuu dandeessu san qofaa waan ta'eef godhaa jira jechuudha. Tokko kana. Inni biyya keessa jiru amma diimookiraasiidha jedhamaa ture. Abbaa kun heerichuma isin tumtan isuma EPRDF tume sanaan mee masakamni jiraanna yaadni jedhu kontempileet godhaa ture Oromoon. Sunuu hin jiru jedhame amma. Heera sana nutu hiikaa. Heerri filannaa abbaa biyyummaa akka heerichaatti uummanni abbaa biyyaati. Sabni uummanni biyya kanaa abbaa biyyaati jedhanii at least heericha keessa tiyooriidhaan jiru sunuu hin jiru jedha. Kana booda filannaa gaafa barbaanne raawwannaa. Ishee waggaa 5 sobanii godhan sanayyuu jechuudha. Ishee waggaa 5 waggaa takkaan godhamti miti. Parsantii 100 warri irra jedhan sana. Ishiinuu hin jirtu. Ana haadha kootu natti mee jedhee gaafa inni dubbatu kana booda sayfii kee baasiitti callisiisii namoota kana diimookiraasiin hin jiru jedhan jarru. Kun filannaa Oromoo miti kana booda jechuudha. Ijaa kanaaf wanti sarvaayivaalii kee irratti hundoofte dirqamte karaan sichifamee gootu sun. Kunni waan chooyiziif dhiyaatu miti. Kana Amnesty Internationalii sii murteessu. Kana mootummaan Ameerikaa sii murteessu. Kana Oromootu murteeffata. Hiree murteeffannaa jechuun kanadha. Uummanni gaafa heeraan dhala aangoo qabate mootummaan heera sana hojiirra oolchuuf karaatti bahuun mirga isaati. Lolli kun warra daggala keessa qawwee qabatee jiru qofaarra jira jettee yaadda yoo ta'e atis dogoggortee ta'u dikeenyuu dogoggora. Kun kan isaanii qofaati. Kan obboleessi keenya daggalatti du'ee mormirraa kutee bineensi nyaateera. Kaanis kan eeggata. Qeessota laallata kun. Obbo Tashaalee namatu dhiifama laayinii irra jira gaaffiisii qaba. Garbi itti fufe mee gaddeessa. Halo. Jaman. Itti fufe. Gaaffii kee garuu gabaabsii to the point yaada miti eegin. Amma dura gaafa asii qabatee namuu ilma abbaa gadaatu qabate ilma abbaa gadaa qabate jechuudhaan namuu akkatee haasofamuu ture akka waan akkatee uummanni Oromoo gurnaa'u jechuun koo waboo cinaa dhaabbachuu namuu dura dhaabbachaa ture. Har'aan sana immoo namuu irratti kan walii galaatu kana fakkaata. Eega kana ta'e isin akka hayyootatti waan kanarratti wanni isin hundaan gaafatee doktaroota keenyaa isin hunda kabajaan
Kanaaf jecha waa'ee oguu kana akkamitti akka ciman waan kana wanni gochaa jirtan wanni irratti hojjechaa jirtan jira yoo hin jiraan immoo maaliif hin godhamne sababni isaa Oromoo humnaawee rooroo sana keessaa bahu humnaa'uu qaba jechuudha kun dirqama yoo namni tokko humna hin qabaanne keessattuu Afrikaa keessattuu Itoophiyaa jaamsan keessatti rakkoo guddaadha. Kanaaf maal akka godhamuu qabu irratti hojjechaa jirtan immoo yoo kan hin hojjenne taate maal yaaddan kana gaafiin ta'u galatooma. Galatooma bilisa keenya. Egaa gabaabsinee moo boqoyyaniifis gaaffiin biraa kan onlaayinii irra jira gabaabsiitii botashaan. Ilma Bagadaa kan jedhamu jiru. Ilma Bagadaa tun ta'een Dooktar Abiyyi ilma Minilik. Ilma Haayile Sillaaseeti, ilma Mangistuuti. Akkas jedheera. Ilma Mallasaati immoo Mallas irraan baradhee jira. Yaa kanaaf Abbaa Gadaaf Oromoof seenaaf aadaa Oromoo wajjiniin hariiroo sin qabu kabajaa sin qabu kan akka qabatamaatti beekna waan ta'eef jechuudha. Ijaa kanaaf isanni jedhu achumatti dhiisuun irra jiraata. Abbaan Gadaa uni beeknu Bayyanaa Sabbatooti. Fi kan isa fakkaatan akkasumatti beeka Oromoon dubbatiin jechuudha. Ijaa kanaaf Abbaa Gadaa ilma abbichuu maalii jedhamee Oromoon of xiqqeessuu qaba jedhee yaadu gaba kootiin. Gambiraatiin rakkoo keessa galleerraa maal gochuu qabna maal gochaa jirtu inni jedhu beektonni Oromoo mala hin fidani bixxilanii. Irratti hojjechuu qabu dirqama qabu isa dhugaa keeti kan jette. Waa booda geruu wanti isin irratti hojjetan jira. Ammaatti wanti hojjetame kan hojjetamuu hamma hojjetamee irratti fakkaatu. Garuu gara fuulduraatti maaltu hojjetamuu qaba kan irra deebinee hundi keenya yaaduu qabnatti fakkaata. Warri kaan wanti beekan jiraate garuu inni quban qabu. Wanti hojjetamuu malu jira. Amma yaadamee hin hojjetamne garuu waboon immoo qobaasaa akka hin taane quba qabna hundi keenya. Baay'ee gaarii obbo Bayyanee gaaffii isuma sanatti dabalaati gaaruutti. Gaaffii namni kan keen buli jedhu onlaayinii natti erge tokkoon isin gaafata. Obbo Bayyanee waan naa gaafadhu jedhe baay'isa. Qabsoo Oromoo keessatti yeroo dheeraa bara dheeraa wareegama guddaa akkasiin kaffaltanii kabaja guddaan isinii qabaa jedha dursa. Adeemsa keessa immoo waa'ee Itoophiyaa diimokiraatessuu kan jedhus immoo ilaalcha akkasiin qabaachaa turtan nan beekaa jedha. So amma rakkina amma Oromoon keessa jiru keessaa ammayyuu Itoophiyaa diimokiraatessuutti amantu moo walabummaa Oromootti amantu attamiin jedhee isin gaafatame? Well, hedduu galatoomii gaaffii gaarii na gaafate. Wanta reefu deebisee na gaafate dogoggora ta'ee kan jiru sana. Akkuma yaadaatti Itoophiyaan deemokiraatik yoo taate lakkiin feenuu Oromoo waan jiratu hin fakkaatu. Akka yaadaatti. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti yeroo baay'ee deddeemaa kan ture. Nulleen hin danda'ama kan jenne gaafa walitti ijaarru. Itoophiyaan yoo deemokiraatofte jijjiirama bara 1974 irraa ka'ee deemaa ture. Federeeshin maqaa filatoo dhaabbate. Jijjiirama xinnoon inkirimentaalii hidhamaa tufaa ture. Kanatti fufnee Itoophiyaan Multinational Democratic Federation yoo taate gaafin Oromoo hin deebi'aa jennee yaadni dhugaa. Akka yaadaatti kun dogoggorummaan qabu. Itoophiyaan akkas taate Oromoo waan dhabu qabu. Garuu wanta nuti ilaalin tokko kan dogoggora jedhee fudhadhe mataa kiyyaan amma biyya san deemokiraatessuun waan Oromoon fedhe qofaaf hin ta'u. Warri impaayera san jaare biyyi kun deemokiraatik yoo ta'e, federaal deemokiraatik yoo ta'e, kan sabni ufiin bulchuunis wajjin bulchuunis akkuma heddumminaa fi humna keenyatti qooda qabaannee wajjin bullu yoo ta'e hin barbaada. Gabaabaatti qixxummaa Oromoo hin barbaada. Oromoo wajjin buluu hin barbaada. Kanaaf jecha haasaan keessanii waati isinii deebisuu fedheen. Oromoo Itoophiyaa Oromootu murteessa. Oromoo diigamuu Itoophiyaa fi jiraachuu Itoophiyaa fi Oromoon determinantiidha. Nutu murteessa malee
Itoophiyaan Oromoodhaaf murteessitu kan jedhan yaada jiru. Lakki nuti ummata Itoophiyaan gabroomte Oromoon gaafa qabte kolonii taane gaafa jenne ni warra gabroo subjects haala sillaaseen kan nuun jedhe san subject jechuun ummata humnaan cabee biyya keessatti ammatan jechuudha. Nuti ummata sana abada kan irraanfachuu qabnu. Qabsaa'uu kan qabnu bilisummaa keenya dhabne deeffachuu qabsaa'uu. Biyya keessatti sirna demokraatawaa ta'e sirna nu hundi itti hirmaannee wajjin hojjanneen jaaramuun jiraachuun fedhii Oromoo duubaan hin dhufu. Warri impaayera kana ijaaramoo kanan barbaadan amma yeroo hunda caalaa ifa nu ta'ee jira. Warri dur dimokiraasii hawwan, sooshaalizim hawwan. Yeroo Oromoon gara aanga'utti dhufe gara garanii akka Minilik yaamu jira. Abiy ergamaa isaanii. Abiy aangorra waan dhufeef ajjees, caccabs, Oromoo ballees jedhanii jajjabeessaa jiru. So therefore, ammatti Oromoon tokkoomee bilisummaa dhabe. Biyya weerara irraa fudhatamte Oromiyaa qabachuudhaaf, dhuunfachuudhaaf abbaa biyyaa ta'uuf qabsaa'uu qaba jechuudha. Odoo kan argatiin kabiraa barbaadna ajandaa biraa yoo jennu, I think dogoggora keessa ture keessa deemuu ta'a. Lammas bifa kamiin loluu isa jiru. Itti dabaluun barbaadu waan obboleessi dubbataniif bifa kamiin loluu. Oromoon qawween akka lolu kan dirqe karaa nagaa fi dimokiraatawaa ta'e ittummaa isaa falmachuu waan dhoowwameef. Ardilee ammallee odoo namni tokko Oromoo waan ta'eef duwwaa ajjeefamaa jiru lakkii qawwee hin lolina warra qawwee lolu wajjin hariiroon qabaatina jedhanii kan deemaa jiran is just gimmick. So gaafa isaan biyya san keessatti karaa nagayaatiin tokkummaas gargar ba'uus demokraasiin akkas Oromoon murteeffachuu danda'e namni qawweetti fiigu hin jiru. Haadhatti immoo siyaasaa bilisummaa duwwaa miti jireenyi nu akka Oromootti jiraachuun gaafii keessa galaa yeroo jirutti heera addunyaatiin kennamaadha beekamaadha. Waan nuuf dandame hundaan bifa nuun dandame hundaan jiraachuudhaaf qabsaa'uuf Oromoo qaba. Yeroo manni kee gubatu akkamitti dhaamsa jettee rakkatuun qaba. Waan argachuun gargaaramtee mana kee gubata dhaamsuu qabda. Kanaaf qabsoon nagaa haalaatu hin jirre. Fakkeenya gaarii nima. Karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf jaarmayoon ABO'n kan biraatis biyya keessatti galanii jiran. Karaa nagaatiin qabsoofnaa. Akeeka keenya dimokiraasiidhaan dorgomnee goomsinaa. Yani galanii jiru. Asatti immoo jaarmaan kun akka hin jiraanne guyya guyyaan doorfamaadha. Caasaan isaanii diigamaadha. Namni ajjeefamu hundarra beektan isaanii jedhama. Kan miseensa ABO ta'es kan hin tahinis maqaa guritti kennamee ajjeefamaa jira jechuudha. Haala kana keessatti karaa nagaan qabsaa'utti rakkoo uumaa kan jiran akka hin danda'amne godhaa kan jiran warra aangoo qaban bilchiginaa paartii fi hoogganaa isaanii. Gaafa haalli kun mijjate haalli nagaan qabsaa'uu yoo jiraate namni kana jiru hin jiru. Amma haalli sun immoo hin jirre karaa nuu danda'ame hundaan qabsaa'u mirga namoomaa keenyaa mirga Oromootii akkasitti fufuu qabna jechuudha. Walabummaa Oromiyaadhaa gaafii walabummaa Oromiyaa yeroo hunda bar Oromoo murteessa kajoo qabna bar. An takkaadhaa gaafii walabummaa Oromiyaa gaafiin firee murteeffannaa Oromoodhaa deebi'ee jedhee dubbannee amanis hin beeku. Gaafa hiree murteeffannaa Oromoon murteessu sirna dimokiraatawaa ta'een sirna haqa ta'een gulantaa siyaasaa barbaadu Oromoo murteeffataa san annan deeggara. Akka nama argutti reefu impaayera kun diigamuu qaban jedhee miti. Akka nama argutti warra impaayera kana ijaaree wajjin haala amma jirurraa hoggaan ka'e biyya takka keessa dhimmaan jiraachuun hin danda'amu waan jiru irra ga'e. Baay'ee gaarii Profeesar Asfaawumee gaafii tokko gaaffiin wallaaniin ka'ee waboo akkamitti deeggaruu isa jedhu sana deeggaruu wanti qophaa'aa jiru jedhu isa jedhu sana. Lammata immoo al tokko
Dr. Magarsaanii waan isaan jedhan tokko rakkoon Oromoo Itoophiyaadha. Rakkoon Itoophiyaa immoo Oromoodha. Edda rakkoon Oromoo Itoophiyaa ta'e yookiin immoo rakkoon Itoophiyaa immoo Oromoo edda ta'e maaliif nagaadhaanii isinis nagaan galaa nutis nagaan galaa illee maaliif galuu hin dandeenyu yookiin immoo lollannee maaliif hin dhuunfannu maaliif burjaajonna gaafa barbaanne achi haasofnee gaafa barbaanne achi haasofnee uummata burjaajessumaan nu barbaachisa. Daandii tokko irra karaa tooftaa siyaasaan adeemuun teeknikaaliidha wanta tooftaa jecha garuu itti galmi Oromoo Oromiyaa ta'uudha. Of Oromoo ta'uudha. Kanaaf akkamitti ilaaltume? Dura gaaffii waa'ee waboo anillee duraan qulqulleeffadhensee qulqulleeffataniitu. Garuu amma maal gochaa jirraa maal gochaa jirtu kan jedhe natti fakkaata. Borumtaa kanallee gruupii tokko taanee akkaataa amma haala jiru kanaa fi akkaataa itti waboo deeggarru walitti haasa'uudhaaf zuumiidhaan beellama qabna. Dubbiin kun amma wanaatti amma ka'ee haasa'amu irra jiru hin haasa'amne amma garuu atteenshinii gaggaarii argachaa jira. Akka dhuunfaa tokkootti immoo waan hin godhu godheera. Kanuma baruu barbaade natti fakkaata namni onlaayinii gaafate. Gara fuulduraatti caalaa goonee warri karaa seeraa saalfatan akka Red Crossii tokko maybe yookiin immoo Red Crescent humne akka gargaarru maaliif namni achi madaa jira. Hin himamne malee waraana deemaa jira. Ofishaaliin ta'in malee in fact ofishaalii ta'uu danda'a waraana deemaa jira. Karaa lamaanuu namni madaa'uun mala gargaarsa hedduutu barbaachisa. Warrumti paasifist ta'anii qabsoo lolaatti qawweetiin amannilee ka namoota madaa'an namoota dheebotan namoota achi keessa jiru kana gargaaruun seera lafaati. Anillee abbaa seeraa miti abbootiin seeraa kuni kanarratti na wajjin dhaabbattu jedheen abdadha. Waan Itoophiyaa rakkoo Oromoo rakkoo Itoophiyaa kan jette garmaadhuma rakkoon guddaan kanarratti waggaa hedduu haarofneerra beekta. Ganamaadhuma tokkummaa definiishinii sanaatu bada. Akkaataa itti keessumaa warri baratee Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaa kana tiksu garreen isaanii amaaraa jechuuf xulfaateeti amaara hunda miti. Garuu amaarota keessa warri baratan warri heddumminaan tokkummaa kanatti amananii yaada kana gaggeessan akkaataa itti tokkummaa Itoophiyaa sana difaayin godhan hiikkatanitu ganamaan isaa jallate. Amma kun danqaa ta'e Oromoodhaaf. Akkamittiin tokkummaa dura dhaabbadha jettee gadi baatee dubbadha. Namni akkamitti tokkummaa jibba. Tokkummaan gaarii dhaaba nama wajjiniin wal qixxee taatee wal kabajjee waliin hojjechuun guddina fida. Biyya baay'ee keessatti immoo argineera United Kingdom, United States of America, United even Europe. Unitiin gadheenti by definition. Baay'ee bareedaadha. Saba wal jaallate, saba wal ulfina walii laatee waliin jiraatu keessatti. Kuni unity isa kanaafidha carraa laanna. Isaan immoo unity isa kan miliqsan. Isa fidanii seenaa Haile Sillaasee sirratti utubansan. Nutis nugota qabnaa, nutis abbaa gadaa qabnaa hojjette lakkiin nugusa Itoophiyaa miti siin jedhu. Walqixxummaa sana definitionii tokkummaa sanatu isa lafarra hin jirre. Kanaafuu nuree afaan keessa maal barbaachisa afaan Amaaraa jira. Tokkummaan kun immoo afaan Amaaraati malee kamti tokko taanillee afaan Amaaraatiin dubbannu ta'ee siin jedhu. Dhufanii lakkii lafa kee irratti anis mirga qabaa Itoophiyaadhaan lafa kee irratti waan barbaade bitadhaa warqee qabdu sirraan fudhadhaa jedhu. Akka ati kaaba dhaqxee waa tokko ijaaranne waa tokko bitanne sirni isaayyuu jiru ganamaa dhuftisaa yookiin immoo amantiidhaan si qabu namni keenya baay'een islaamadha. Dhaqxee bakka kee
bakkati hin bulleefaa jira beektaa kaaba kana keessa bakkati masgiida faan ijaarrannetti faatu jira. Sana cuucaa sirnuma isaatu dalga. Sirnuma tokkummaa sanaatu ganamaan isaatu bade. Waggaa 30-40 tokkummaa isa nuti dikshinari irraa beeknu kana. Tokkummaa nuti biyya lafaa guddisaa jiru beeknu arginu kana. Itoophiyaatti yoo dhufe hammina hin qabnu rakkoo hin qabnu ammayyuu anaaf rakkoo mitisa. Hammina dhugaa isa lafarra jiru. Isa warri nafxanyaan tankoliidhaan aadaa isaanii diriirfachuu barbaadan miti. Ammas tokkummaa isa sana sitti fakkeessaniiti tokkummaa isa kan isaanii isa bitaatiin immoo jala kaa'u. Kuni nuffine beektaa kana kirkirii kana yeroo tokko waa'ee tokkummaa Itoophiyaa kana irratti ajandaa guddaa qopheessinee oosaa keessatti na yaadadha Biraanuu Naggaa dhufe muggunnu jennee kootu jedheen isa waame akka gaariitti muggunnee akkan ani yaadutti of jajjanaan jedheen malee nama wadhe. Baay'ee ture I think. In fact, tokko baay'ee ture. Kanaafi amma rakkoon Itoophiyaa tokkummaan kun isaan tokkummaa isaanii kana hiikaa tokkummaa isaanii kana hin qajeelchan taanaan decolonization dhaadhee isaarra taa'uu waan qabuuf kanaaf maaliif maqaa tokkummaadhaanidha ammallee kolonii sana gaggeessaa jiru. Nuffine nuti immoo kana nuffine waan wallaalanii yoo ta'e itti hin barsiista garuu wallaalanii miti. Kanaafidha wal qabataadha isaan sila decolonizationiin dhaadheessaatti deebi'u qabasan jedhe sana wajjiniin wal qabataadha yoo dhaaluma jennee dunuunfanneedhuma tokkummaan barbaannu yoo jette argumentiidhaaf of salphista. Ammoo sana I don't care jettee yoo itti fufte tunis ani rakkoo irraan qabu garuu bakkan ani taa'u taa'ee loojikiidhaan argiyoo godhee tokkummaan biyya lafaaf gadheedha jechuun na rakkisa. Tokkummaa sanarra definitionii isaanii sanatu sirrii miti sana agarsiisu sana saaxiluu nan danda'a. Sana immoo gochaa jiraanne irra amma sana gochuutu nurra jiraan jira. Ole gara dhumaatti dhufaa deemne mee abboota shaale. Maal goona irratti deemna kun yeroo baay'ee naasofnaa miidiyaa irratti yaada keenya dhiyeessinaa namooti garaagaraa yaada isaanii dhiyeessu jechaadha. Gaggabaabsinee maa deemnu sa'aatii dheeraa hin jalaa fudhadhe. Warri Abashaa Abiyyi amma Oromoo cabsetti amma waanuma fedhiyyuu ennaa jaallatanii otoo hin ta'in waan amma inni kaayyoo isaanii bakka hin ga'eefitti Abiyyiin deeggara jedhanii miidiyaa irratti ol ba'anii amma isaantu jira jechaadha. Miidiyaa isaanii irratti ol hiriirsan jechaadha. Otuu Abiyyiin jaallatanii otoo hin taane otuma Abiyyiin jibbanii. Kun tokkummaa isaaniif ilaalchi isaanii ammam akka isaanii wal duukaa hojjechuu barbaadan agarsiisa jechaadha. Oromoon karaa Oromootiin na fidee rakkinni meeqa dadhabinni meeqa waan meeqa yoo jiraatu itti galmi qabsoo keenyaa sana taanaan gara sanatti ka'uudhaaf maal gochuu qabna amma? Maal gochuu qabnaan waan isa guddaadha. Tokko akkuma kanarraa dubbii kanarratti barnoota guddaa namaa kennuu kan danda'u kan Dooktar Bayyaan jedheeti walitti biraan hin jiru. Dooktar Bayyaan maayilii dheeraa deeman akka dhaabaatti barnoonni isaan achirraati baratanii nuuf kennaa jiran kitaaba ta'uu danda'a. Oromoo irraa barachuu danda'u. Negosheet godhanii waa tokko gochuuf karaa dheeraa deemame jechuudha. Oromoon hundi hedduun carraa guddaa kenneera sirna nafxanyaa kanaaf jechuudha. Garuu harqoonni gabrummaa inni gaafa 1931 Haayile Sillaaseen jedhe sun uummata subject ta'e sana jechuudha. Uummata garba jechuudha subject jechuun beeki. Hojjetaa fi lammii walitti fidnee tokko goonee isa jiru sana jechuudha. Sun otoo hin cabne. Maaliif? Salaamaallee dhaabbatee fakkaata. Dhiifama neetworkiin dhaabbate fakkaata. Itti deebina.
kan maalirra jirta. Dura keessaa teatirra. Beeksisiiti itti deebinee irra deebina. Pirogiraamii isaadha.